sagaleen kuni sagalee misraachooti. Sagalee misraachoo. Duraan dursa nagaaf arharri waaqayyo bakka faala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Kiristoos kaaba kibba baha lixarratti kan argamtan hunda keessan nagaan gooftaa kootii bakka faala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagaleen kuni sagalee misraachooti. Sagalee misraachoo waldaa tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaatiin konfiraansii guddaa qopheeffachuun waamicha isiniif godhanii jiru. Kaaba kibba baha lixarratti kan argamtan hundi keessanii guyyaa sagantaa keenya irratti argamaa isiniin jedhu. Waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Konfiraansiin kuni waldaa sadiitiin kan qophooftedha. Kaaba kibba baha lixarra kan jirtanii waamichaa fi hirmaannaa kana irratti kottaa argamaa isiniin jedhu. Waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Waldooleen kunis tokkummaatiin konfiraansii hafuuraa qopheeffachuun waamicha isiniif godhaniiru. Maqaaleen waldoolee kunis akka armaan gadiiti. Waldaa humna waaqayyoon hundeeffamte, waldaa Peniel, waldaan kadhataan fuula gooftaa turuutiin. Marree guyyaa sagantaa keenya irraa hin nafina. Obboleessa kee affeerraa gochuun, obboleettii kee affeerraa gochuun sagantaa keenya irratti argamaa isiniin jedhu. Waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Akkuma sagaleen waaqayyoo dubbatu macaafaan faarfannaa 133 lakkoofsa 1 irratti helaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha, attamis namatti tolaa jedha. Marree sagantaa keenyarraa hin nafina, isin jaallannas isin kabanya, iddoo guddaa isiniif qabna. Konfiraansii keenya irratti argama isiniin jedhu. Waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Waldooleen kuni tokkummaaf jaalalaatiin konfiraansii guddaa kan isaan qopheessanii harka qalleeyyii gargaaruu fi namoota dadhabaa ta'an bukkee dhaabbachuu fi akkasumas eebba barattoota cuuphaa fi eebba faarfattootaa qopheeffatanii jiru. Kaaba kibba baha lixarra kan jirtanii waamicha kanarratti argama yookiinis guyyaa misraachoo sagalee waaqayyoo kanarratti argama. Iddoo guddaa isinii qopheessinee jirra. Sagalee waaqayyoo soorachuuf, buddeen bara baraa nyaachuuf kunoo harka bal'isneetu simanna. Obboleettii kee obboleessa kee affeerraa gochuun gara waldaa keenyaa kottaa isiniin jedhu. Waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo. Kanaafis bu'uura kan ta'e sagalee waaqayyoo Roomaa 12:12 hanga 13, macaafaan faarfannaa 41:3, macaafaan faarfannaa 138 hanga 3 irratti kanarratti hundeeffatteetudha. Marree hammayyuu waamicha guddaa isiniif goonee jirra. Harka bal'isnee simannaa isiniif gochaa jirra. Konfiraansii keenyarraa hin nafina. Ba'aan kan isinitti ulfaate ba'aa keessan lama kaa'attanii galtu.
gaaffiitiin kan deddeebitani gaaffiin keessan raayitii argatee galtu maarree buddeen bara baraa bishaan bara baraa dhuguuf gara waldaa keenyaa kottaa isiniin jedhu waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Guyyaa sagantaa keenya akka alaatti gaafa guyyaa 13 jiinicha bara 2022 akka Itoophiyaatti gaafa guyyaa 6 jiini 10 bara 2014 marree sagantaa keenyarraa hin nafiina affirraa isiniif goonee jirra iddoo qopheessinee simannaa isiniif goona warri ba'aa isinitti ulfaate gara waldaa keenyaa kottaa obboleettii kedduu kana keessa jirtus affirraa gochuufiin guyyaa sanarraa hin nafiina isiniin jedhu waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Guyyaa sanatti sagaleen waaqayyoon ni barsiisama raajiin ni raajama faarfannaa diraamaa walaloo garaagaraa qopheeffatanii jiru waldooleen kuni maarree obboleessa koo obboleettii koo hirmaannaa kanarraa yookiin waamicha kanarraa hin nafiina isin jaallannaa isin kabajnaa isiniin jedhu waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Tajaajiltoonni irratti nuuf argamanii shankar mangadeeti raajii Akililuu raajii Lammeeshaa raajii Wandee raajii Almansiisaa Pastor Tamraat Pastor Tashoomee hojjetaa wangeelaa Taaddisee hojjetaa wangeelaa Dirribaa hojjetaa wangeelaa Baayisaa hojjetaa wangeelaa Boonsaa faarfata Haqiloo faarfata Malakkaamuu faarfattuu Ayyaantuu fi faarfattuu Caaltuuti marree kaaba kibba bahali qarra kan jirtani guyyaa sanarraa hin nafiina buddeen bara baraa bishaan bara baraatu jira warri eebottan eebuu baatanii galtu warri beeloftan beela baatanii galtu marree kottaaka gara dubbii jireenyaa gara bara baraa isa jireenya bara baraatti nama galchu kotta guyyaa sanarratti gaaffiin yeroo dheeraadhaan ni deebi'a dhiphinni yeroo dheeraa isinirraa ka'a kan dhukkubsattanis ni fayyatu buddeen bara baraa nyaachuuf gara waldaa keenyaa kottaa isiniin jedhu waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Guyyaa sagantaa keenyarra isiniifan deebi'a akka alaatti gaafa guyyaa 13 jiinicha bara 2022 akka Itoophiyaatti gaafa guyyaa 6 jiini 10 bara 2014 marree sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan kaaba kibba bahalixa biyya keessa biyya alaarra kan jirtan hundi keessan guyyaa sagantaa keenyarraa hin nafiina simannaa isiniif goonee jirra harka bal'isnee isin simannaa isin jaallannaa isin kabajnaa isiniin jedhu waldooleen tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Akkasumas fakkeenya ta'uutiin tokkummaatiin sagalee waaqayyoo lallabuun akkasumas namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran kallattii garaagaraan bukkee dhaabbachuun waldooleen kun waaqayyoo lallabaa waaqayyoo faarfachaa kan jiranidha. Waldooleen kunis waldaa humna waaqayyootiin hundeeffamee fi waldaa Beeleem waldaa kadhataan fuula gooftaa jirudha. Marree sagantaa kanarraa hin nafiina akkasumas barumsa garaagaraa irraa barachuu fakkeenyota garaagaraas irraa fudhachuu guyyaa sagantaa keenyarraa hin nafiina ammallee harka bal'isneetu isin simannaa isiniin jedhu waldaan tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifaa. Sagaleen kun sagalee misraa
jechuudha. Guyyaa kunis guyyaa akka alaatti guyyaa 16 bara 2022 akkasumas guyyaa 6 jiini 10 bara 2014 akka Itoophiyaatti yoo ta'e sagalee dhaggeeffachaa jirtan kun sagalee misraachoo konfiraansii hafuuraa guddaa waldaa tokkummaa ijoollee waaqayyoo ilmaan ifarraa kan qophaa'edha. Amma yoonaatti sagalee kana qindeessuun kan isin wajjin ture ana obboleettii keessan Hawwii Darajjeeti.